Leenca darbuu hedaayyuu dura. beekaa dhiise jedhe. Okay. Faamilii ilaala waan goonu. Shisma hadda biliin nu dhufu taaptaap godha. Faamilii miliyoona seenaan jenne. Miliyoona seenuu 150 qofa nuufa gaayis. Miliyoona seenuu fi ijoollee isaa dura miliyoona seenuu qabna. Mana dabbaan haadha faatee hagam gaajala jirtu. Nante guddatu argitanii. Maan naan jette? Mamaatiin hin jenne dhumuu. Maan naan jedhe egaa isan ol kaanaa? Sagoota akkaan jenne. Waa fayyaa qaba. Maraattuu inni seeta kan nama duuba namaan waa jedhe. Maan naan jedhe mahima? Waa takkaan jenne. Maaf hin jedhan? Agau dabbaan jedhe. Idii takka dabalaa. Beela yaayiin taniin isin. Guys, shisma. Ati gaafa dabbaa qoodan hiriira awwaala hiriirtee sila. Ababa abu guys. Gaafa dabbaa qoodan hiriira awwaala hiriirte. Ababa afur. Eessaa fuudhanii sii kennan fixatanii abaaboo afurii. Fixatanii abaaboo meela laa duratti gisee taaftaa fidhan moo jedha jedhe abaaboo ol guuran amma immoo qaban. Eeka fixatanii yaadu miskiina uummanni kee. Miskiini warra mana keetiiti. Maaliif guutanii kiyya? Akkuma kun qaxxayin warri mana kiyyaa si qaxxa'a. Faamilii trippel. Trippel. Sadiin. Faamilii sadiin. Sadiin faamilii. Faamilii sadiin. Sadeen baramatti sadiin faamilii. Trippel. Kun takka achi ga'een sodaatina. Only 1000. Kuma takka miti mee onnee qabanii 500 darbanii. Onnee ma hordoftoota keetiitu ilaala. Kuma takka jedha. 500 darbanii mee ni qaxxaamnaafi. Faamilii. Niqatee argitanii? Hayi dukkanurraa kaasan. Galatooma ulfaadhu guutee kiyya galatooma. Gaayis guuttama fooloo naa godhaanii. Hundi keessanuu guuttama fooloo naa godhaanii. 2,200 takka haa galu namni 100 dabalama. 400 keessaa namni 100 dabalama. Anahoo meeqa qabdaati? Kingeeffi toppiituu jirtaa sila fooloo godhaafi gaayis anahoo jedhee garaana nyaate. Faamilii mootamne. Qixxaatii tokkoffaa warra mana kan keetii Itoophiyaa waan irraa qabdee hamma dhumaatitti waamtee arrabsita Amaariffaan. Lammaffaa. Qixxaatii lammaffaadha haadha faateetiyya. Yeroo baay'ee dhiirota hedduun haati faaxeedha akka yoo teessan jedhee maqaa si balleessaa turre. Ati durba duudaadha. Maqa balleessii san sirra kaa'uuf akaakayyuun kan kee. Anuu ima jira akaakayyuun kan kee ka tiktookii sii waliin fayyadamaa rodhiifama naa godhi. Sadaffaa. Qixxaatii sadaffaadha jimbilfattee abaaboo naa kennita. Osoo shamarran arsii jirtu odoo shamarran arsii jirtu baheetiin jimma fuudhuu kiyyaaf dhiifama naa godha shamarran arsii hundi jettee jimbilfattee ababaa naa kennita. Hin lammeeffadha arsii lammeeffachuun kiyya shakkiin qabu jette. Jaartii mana jirti gaara qaraatiin deemne na dhageetti booda nakkate.
Hin dhageettu deemiti bakka televizyiinii sanii fuudhi kottu abaaboo sin argitu. Saloonii gubbaa jirti. Akkuma nama isii ilaaluudhaaf dhaqee ta'ii harka duubaan fuudhi kottu. Taaya lafaa booda zayitiin danfiftee irra ganna'itti. Kan Maayii isin kana hin argitu halluu akkuma nama isii saaloon ilaaluuf dhaqee ta'iiti takka keessaa luqqisii fuudhi kottu. abaaboo afaan inni dubbadhu kaa. Jechuun fuutee fiddee asin naa kennita. Jimbilfattee. Uummanni nama waraaba kaa. Haayimaan rakkoo qaba. Yaa Rabbi akkuma kiita. Maal jettan faamili? Ayyee best of three haa ta'u baqaash. Laal kun no miliqe laal. Hin miliqu. Atummaan namoodha. Si mo'adha wallaahi. Guys guutamaa kingi ennu kingi effi follow naa godhaanii jedhana lamaan. Qaabi kaa. Balleessimee waatu waa ta'e walitti bu'e. Ergam. Family taappii godhaa kaa. Family taappii godhaa. Follow godheeni. Itti dabalamaa guys ammallee guutamaa. Family taappii godhaa moo hundi keessan. Itti dabalamaa. Kingi FM illee itti dabalamaa. Jarri lachuu singiliidha follow godhaa hundi keessanuu. Singiliidha jaartiin qaban. Family taappii godhaa hundi keessan. Bultimaa. Deemkai bultiin tante haa diigamtu inshallah bultiin namaa hidda shunkurtiiti ka bultii namaa diigu bada solloxu. Tanteetiifuu inshallah sibiila paarisiin keessa dhaabate fakkaata goddu. Waan viitaaminii hin qabne lafeen isiidha inshallah akka lafee qurxummiitiin nama waraamtu. Qoraan azaaba. Bultiin namaa hidda shunkurtiiti ka abbaan erga caafii qabee buqqisu buqqayyati tahinaan faan luqqise. Maaree dhugaa jettee osoo jaartii qabu akkamii jilbiifadhee ababaa sii kenna. Taappii godhaa. Hiddoon keessaa baate ati bultiin namaa diigi jedhi kan luuxuun keessaa baate osoo hudduu jaarsaa hedduu. Ilillee afur kenna faamili. Ababaa guutaa guys. Hinaaftuu akkana tana wallaa shanii jaarra fuudha. Beera gubattuu akkana tana rabbi kakadhe. Shaniif jaarra fuudha. Inshallah maadaati itti bayaa miti kallachisi shiboo distiin kana haa fakkaatu. Wallaahi. Ana jedhe wallaahi. Mana keessaa si jannattee si rakkiftee uyi mataa si nyaata sanan obboleessa kiyya gabba irra fuudhaadha takkitti jara 80 hiriira. Maal onni coggaarraan si gubateeti inshallah osoo hin dhalatiniif osoo hin dhalchini coggaarraan kan kee madaabaraa si maratuufi. Haakimiin garaa kan kee gizee biintiteetiin jette waan garaa kan kee keessa jiru hin beekanuufi waatu garaa kan kee keessa jira jedhan. Waan roos abaaboo takka. Wallaahi dhugamaa bara. Gizee mana yaalaa dhaqe ofiin dhukkubsata gizee mana yaalaa dhaqe maal ta'e hin beeknu waan garaa kan kee keessa waa jira. Jirbi nama ammoo dhugaa tokko taana yoo amma moone. Wayine uummata kiyya kana. Firan qabu baraan gaafa rakkoo. Akkana jedhaniin gubate coggaarraa gubde nyaattee fitte solloqe mucaan. Triple. Abdiisaa gargaara triple. Amma mee abaabamaa guutuu diddan isin afaan distii fakkeessanii bara. Faamilii achi ababaan hin guutamne nu tripliidha bara. Osuma abaaboon hin guutamin si moona nuti. Triple. Faamilii triple. Gilaafii qabna faamilii. Takkittii koo. Kunoo tirippilii keessa bakka dhaqan ilaala. Thanks so much. Paap godhame. Gilaafii Takkittii qabna. thanks so much. Ulfaat.
du'e wallahi qufaan irraa ka'u kiniina tokko kaleessa as kaa'e eessa dhaqe aaree liqimsa qaba Ka hantuutaa liqimsitaa eeggadhu. lakki ati na gubde aarii ati mucayyoo sana achi jalaa deeggartu xiyya san arrabsite amma sukkaara dhiibbaa nagalee kiniin itti liqimsaara eenyu maqaan isii taateen maraggataa utuun sabaa Kiniini dubbisi laali ka jaartii teetii liqimsitaa laali. Akka namichi kiniini guys yaa rabbi osoo nu herreege gilaabiin kun. timing Guys wal gargaara gilaabii keessatti. ara timing Haasidiidha bar gilaabiin kun yeroo tokko tokko hin herreegu. Guys gargaaraan himee namni biraa abaaboo keessatti hin darbinaa. numooya timing Osoo kuma takka ta gaalaarii san taate ta gaalaarii yookaan facaatu san ni herreegu. seenni Yaa ulfaadhu. seena Guys wal jala jirra gargaara. kiniin afaan namaa madhe Wal jala jirra guys manii gaanii takkaan nu dursaa waa ishisma. timing ishee timing how many timing inda musa leeqaa Kiingi rabbi dhimee kun uummata akka yoo ol darbite maal sii qaba. Abaaboo darbitamee warri isaa achirraa iyyuu hin sochoone silaa nutu mooya silaa akkuma takka osoo arganne 2,400 ta'a. yoo kaarri didee isaatii fuudha tokko wal qixa abbaa kana moo adaba Manii gaanii 3,000 keessa buusanii jedha kan barisaa. inshallah keenna faamilii warra leenca keessa buusuu danda'u makki fi takkitti foloo naa godha aloo waalaikum salaam alhamdulillah Faamilii miliyoona hin gallu guutama fooloo naa godhaartanii ni gaayis. eenyu Guutaman faamilii kenna fooloo godhaanii. tole bakka yeroo biraa walida wallama biididha Yalla fooloo godhaanii guutama booda faamilii kenna